waan dubbattu waan hojjettu kamittuu kan duuban jennillee oduu fi olola mandaraafis irkooyin bososne gaaddisa koo jabaa mana keetti maleen wal'aaname jabaa nageenyi koo kan jaalala fi kabajaa haala fi kallattii qixaman darasin jirtan isin fawwata akkam jirtu nagaa keessan anis nagaa waaqayyoof galatu egaa isa baddee eessa turte warroonni jettanii fi viidiyoo biraatti walitti deebina amma garuu gara viidiyoo ajandaa qabadhee dhufetti walumaan dabarra egaa namni ani isiniif qabadhee dhufee maskii mangee kun eenyu maal hojjette maaltu ishee mudate kaleessa maal kee turte har'oo maal keessa jirti waan jedhu walii wajjin ilaalla jechuudha. Egaa jireenya maskii irra wantoota hedduutu hubatamaa jechuudha. Maskiin nama ganamumaan uumamaan bareechamtee yookiis immoo bocaa fi malkii hojii amala bareedaatiin nama uumamtedha. Akkasumas hawaasa biratti hojii guddaa hojjechuudhaan nama beekamtedha. Bareegameettii fi jabduu waan gootuu fi waan hojjettu kamittuu kan milkooftuu fi wanti isheen gootu wanti isheen dubbattu waan isheen hojjettu hundumtuu kan irraa miidhagu kan irraa tolu akkasumas uumamaanis miidhagdee kan uumamte anaaf shamarree adda duree fakkeenya dubartootaati yoon jedhe fakkeenya shamarran lafaa ol dhufaa jiraniiti yoo jedhe wanti na qaanessu tokkollee hin jiru. Keenyallee shamarree gameettii fi jabduu ogeettii waan dubbattu waan hojjettu kamittuu kan duuban jennillee oduu fi olola mandaraafis gurra kan ilaalle maskii mangee ogeettii fi jabduu shamarree gameettii Oromoon yeroo ammaa kana qabu keessaa ishee tokkodha. Namni maskii mangee hin beekne yoo jiraate sooshaal miidiyaa kamiyyuu fayyadame bilbila bitee mana isaa kaa'e malee banee hin laalle yoo jennee ni gabaabbata saniin jechuun barbaada. Egaa maskii mangee yeroo uummata keenyaafis ummataaf shoora guddaa fi ga'ee guddaa kan taphattu akkasumas keessattuu ummata Oromoodhaaf tattaaffii ganamaa galgala kan gootu maskii mangeedha dhugaa haaluun hin danda'amu. Egaa maskii mangeen akkuma isin beektan kana jechuudha. Yeroo hongeedhaaf uummanni keenya rukutamee hongee keessatti baay'ee rakkataa fi dhiphataa turan keessatti chaalenjii qabattee as baatee dursitee hangaftee chaalenjii eegaluudhaan uummata hongee keessaa baasuudhaaf namni dirmannaa jalqaba geesse maskii mangeedha sagalee uummataaf ta'uudhaaf akkasumallee kallattii garaagaraatiin nama tattaaffattudha akkasumallee faashinii shoowwan garaagaraa dhiyeessuudhaan kan argamtu akkasumallee dhaabbata faayyaa Fenet jalatti ramadamtee yookiis immoo achi keessatti jechuudha. Hojii guddaa kan hojjettuu fi uffatawwan akkasumallee aartii fi aadaa Oromoo mul'isuudhaan maskii mangee nama beekamtudha jechuudha. Namas immoo aarsaa guddaa kaffalaa turedha jechuudha. Akkasuma egaa kan hundumaa raawwata amma garuu gara hojii ishee idilee dhuunfaa ishee akka eegalte guyyaa dheengaddaa egaa beeksifamaati kan ture. Anis hedduu gammadeera akka nama tokkotti jechuudha. Sababni isaayyuu intalli Oromoo tokko milkoofte jechuun obboleessa kootu milkaa'e dhiiga kootu milkaa'e akkasuma obboleessi dhiira Oromootu milkaa'e jechuunis obboleessa kootu milkaa'e kanaafuu nan gammada jechuudha. Hedduu tokko gammadeeraa fi maaliif maskii kaayyoon isheen sa'aatii kana geesse akkamitti geesse osoo jettee chaalenjii hedduu keessa darbiteettu malee waan salphaatti as geesse jechuudha. Arraba dandeessee yeroo jajjabeeffamtus tole jettee yeroo haamileemtus tole jettee kaayyoo ishee qofaaf nama ganamaa galgala fiigaa turtedha. Sooshaal miidiyaatti akkuma arginu namoonni kallattii garaagaraatiin afaan garaagaraa itti darbaa kan turan hedduu isaaniiti. Namni keenya gaafa afaan sitti darbu yoo iddoo ati geesse sana ga'uu dadhabee fi waan ati gootu sana gochuu yoo dadhabe jireenya jiraatu sana immoo fakkeessa jiraachuu yoo dadhabe namni kallattii ittiin si arrabsee haamilee si buusee dugda duuba si deebisuu si barbaada jechuudha. Maskii mangee garuu kana hundumaayyuu gurra ishee ergistee fi duuba galagaltee ilaaluu dhiistee fiigichaa fi tarkaanfii ishee ittuma dabalaa deemte guyyaa har'aa yookiis immoo sa'aatii ammaa kanatti hojii idilee ishee eegaltee milkoofteeti jirte jechuudha. Kongiraa maskii koo anillee siif gammadeera akka intala Oromoo tokkotti hedduu siif gammadeera baga milkooftee borillee hojii
guddaa akkati hojjettu akkasumas illee bu'aa guddaa biyyattiidhaaf akkati buuftu abdii guutuun sirraa qabasin jechuun barbaada. Akkasumas illee haadha manaa jabduu duuba abbaa manaa jabaatu jira. Abbaa manaa jabaa duuba immoo haadha manaa jabduutu jira jedha Oromoo yeroo mammaaku. Akkasumas illee haadha manaa fi abbaa manaa laga tokkorraa yookiin malkaa tokkorraa waraabuu jedha Oromoon. Egaa akkuma beekamu abbaan manaa yookiis immoo kaadhimni maskiillee nama jabaa nama hojii ishee jajjabeessuudha jechuudha. Nama akka isheen hojii sanarratti milkooftuu fi aarsaa guddaa akka isheen hojii kana hojjettuuf nama kakaasuu fi nama yeroo hedduu sooshaal miidiyaa irrattis ta'e akkasumallee wantoota garaagaraatiin ishee cina jirudha. Isaanillee baga gammaddee atillee hojii boonsaarra hojjetaa jirta jabaadhu isin jechuun barbaada. Egaa waan tokko isin jechuun barbaada. Kaayyoo fi ejjennoo fudhattanii manaa baatanii fi oduu ilaaltanii, ilaalcha ilaaltanii, aduu ilaaltanii, hongee ilaaltanii, rakkina ilaaltanii kaayyoo manaa baataniif daandii hin dhaabina. Sababiin isaayyuu namni salphaatti milkaa'u yookiis hin jiru. Namni har'uma kee har'a dirree fiigichaa seenee na fiigee immoo yoo jire dogoggora kun. Sababiin isaayyuu shaakaluutu barbaachisa. Bu'aa ba'iiwwanii fi rakkina achi keessaa dursa shaakaluu achi keessatti cuunfamee ba'uutu barbaachisa jechuudha. Garuu yeroo tokko namni nuti yeroo baay'ee yeroo sooshaal miidiyaatti kallattii garaa garaatiin yeroo waa tokko teenyee ilaallu waan salphaatti namni tokko milkaa'ee fi waan namni tokko salphaatti fiigee yookiis immoo salphaatti galma ga'e nutti fakkaachuu danda'a. Dogoggora garuu namni bu'aa ba'iiwwanii fi waan dhugamuu hin dandeenye hadhaa koosoo caalaa ulfaatu dhugee liqimseetu milkaa'a jechuudha. Akkuma kana gaa maskiin chaalenjiiwwan hedduu keessa darbitee gara sadarkaa milkaa'uutti deemtee jirti jechuudha. Har'a milkaa'ina namaa qofa osoo hin taane kan obboleessa kee kan obboleettii kee osoo gammadaa jirtu ati yoo maal gochaa jirta maal gochuudhaaf immoo karoora qabda. Sanaaf yoo dhiibbaawwanii fi rakkinni yookiis wantoonni sitti dhufu hundumtuu waan karaan ati irra jirtu sirrii miti akkasiin jedhu namni karaa ati irra jirtu sirrii miti jechuu danda'a. Garuu kaayyoon keessuun kaayyoo si galmeessuu fi galma si geessuu fi kaayyoo bu'aa hawaasaa fi si buusee siifillee maqaa kennee akkasumallee saba kee kabachiisu yoo ta'e homaa dhageessee duuba hin deebi'in jechuudha. Egaa namni salphaatti milkaa'u tokkoyyuu hin jiru ammallee deebiin isiniin jechuu barbaada. Egaa asirratti wantan isiniin jedhu ammallee dabalee kaayyoo fi karoora manaa baatanii daandiirra deemaa jirtanii fi xiyyeeffannoo fi ija keessan irra godhattanii jirtanitti akka jabaattanillee tokko lama jettanii wanta mandaraa fi ololaan duuba hin jedhina milkaa'a dhalootaaf bu'aa buusaa darbaa jechuudha. Sababiin isaayyuu yoo bu'aa buusuu hin dandeessu ta'e afaan kee qabadhu harka keessa saabbadhu ta'e bu'aan buuse yoo ta'e immoo ka'itee bu'aa buusi bor dhalootaa fi hambaa fi haftee ta'a. Akkasumallee dhaloonni siidaa sii dhaabee ittiin si yaadate fakkeenya si godhatee gaafa hundumaa hojii isaa idileedhaaf tattaaffatee ka'a. Garuu sana go'uu hin dandeessu yoo ta'e ati nyaattee dhugdee darbuudhaa qofaa jechuudha. Dhaloonni illee si yaadatu dhalachuun keellee ni irraanfatama jechuudha. Kanaafiyyuu waan dhalootaaf bu'aa buusuu fi waan dhaloonni biyyi kee akkasumas sabni keetti maqaa si dhaate fakkeenya si godhatee borillee dhaloota isaa dabarsee hambaa godhetti kennuu danda'u dhalootaaf dhaabaa darbaan dhaamsa kiyya isiniin jechuu barbaada. Maskii koosii gammadeeraa konkiraa.